Namni gammachuu barbaaduudhaaf iddoo bishaanii, iddoo biqilootaa, iddoo magariisa garaagaraa barbaade deema. Garuu gammachuun achi keessa hin jiru. Gammachuu argachuudhaaf biyya tokko gara biyya tokkoo deema. Garuu gammachuun achi keessa hin jiru. Gammachuu argachuudhaaf namni waan inni hin goone hin jiru. Waan garaansaa hawwi hundumaa yeroo qabeenya qabutti, yeroo dandeetti qabutti hojjeta. Garuu gammachuun achi keessa hin jiru. Waan tokko isinitti hima. Sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa gooftatti gammada akkuma jedhu. Namni goofta isaatti osoo gammachuu hin qabaatin dhugaadhuma waan qabeenya isaatiin bituu danda'u, waan beekumsa isaatiin argachuu danda'u, waan namni firri gochuu fi danda'utti gonguma raawwatee gammaduu hin danda'u. Namni gochaa Waaqayyo isaa godhe waan qarshii hin argamne, waan beekumsa hin dandeetti hin argamne, fakkeenyaaf ija isaa, miila isaa, gurra isaa, fayyaa isaa, namni guyyaa har'a Waaqayyo isaaf kennetti gammachuu hin qabaanne tokko yoomiyyuu taana wanta horiidhaan argamu, wanta beekumsaaf dandeettiin argamutti gammachuu hin qabaata jechuun hin danda'amu. Kanaaf gooftatti gammada.